bakka irraa dhuftee fi maqaa kee saba kanaaf duraan dursa nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha maqaan koo Shaambal Waggaarii Beenyaan jedhama. Godina Wallaggaa Ba'aa Aanaa Gurayyaa Biilaa. Ishi gocha waaqayyoo mana kanatti siif godhee gaggabaabsiitiif dhaloota kanaaf ibsa. Gochaa waaqayyoo naa godhe waan baay'eedha. Keessaa garuu waldaa kana bakka kana dhufuun koo lamaan har'aa ture. Duraan naani baay'ee na dhukkuba ture. Innis mana qorichaa deemennaan infekshinii fincaanii keedha utuu ujubumoo fincaanii keedha naan jedhanii mana qorichaa marsaa lamaan deemee natti fooyya'uu hin dandeenye. Haa ta'u garuu lamaan har'aa addana dhufee kan inni dhufee garuu waldaa kana miti kan inni dhufe. Dhimma biraaf dhufee achumaan kaasee dhukkubni sun natti cimnaan dhufee waldaa kana gaafa dhufu addanaatii ergamaan fa'aa as nu waamanii nu kadhataninnaan qabanii gaafa isaan labbeekoo qabanii naa kadhatani achumaan xiqqoo natti qabbanaa'ee eesheeree nan taa'ee zayitii dibataa ammoo asiif fudhadhee galee dafinoo isaas facaasaa akkasuma bishaan itti naqee nan dhugee gaafa roobiis akkasuma nan dhugee kamisa galgala sa'aatii 2 booddee nan ciisan ture achiitii ka'een zayitii sana ammoo fuudheen dabaladhee bishaatti naqee burcuqqootti naqadhee gaafa dhugu halkan dhiiga bicha fincaa'e. Maal ta'uu fiigi jedhee gaafa yaadu dhukkuba isaa keessaa baara galatoom yaa waaqayyoo achumaan nan hiisee bulee isaa nan fayyee hangarraatti dhibeen tokko nan arganne waaqayyoon naa galateeffadha. Sabni kana dhageessa waaqayyoon galateeffadhaa fi waaqayyoon kabajamu mana keenya irratti jireenya keenya irratti. Akkuma inni dubbate zayitii asii fudhadhee galeetini zayitii sana garaa koo guutuudhaan itti amaneetan bishaan itti makee dhuge. Dhukkubi koo gaaf sanaa kaasee jijjiirama ta'a gaafa dhufu bifa addaatti geeddaramuudhaan bifa dhiigaatiin na keessaa ba'uu jalqabeedhe. Harka isa zayitii sanarra jiru guddaa godhaati mee waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyo guddaadha jireenya keenya irratti. Kanaaf fayyina guutuudhaan gara mana isaa isa dhaqee Yesuus hin galateeffama. Inni lammaffaa immoo mucaa goddanyaa koo yookaan hiriyaa koo dhukkuba ture. Isheenis dhukkubsachuun ishee ji'a tokkoon dura dhukkubni sun erga isheetti cimee jechuudha. Isaa booddee iddoo biraa kadhata biraa deemennaan kan ishee dhukkubu hamma ishee lamadha ture. Addaatti gaafa ergamaan fa'aa maal baattannaan suuraa wayii baadheen jira suuraa ishee. Isaa booddee isaan irratti kadhatanii gara kaanserii harmaatti jijjiiramuuf ka'a. Waaqayyo garuu fayyiseeraa naan jedhan. Eeshi ameen jedheen galee addanaati sagantaa xumuree addanaati bahee gaafa bilbilu na jalaa qabdee innaan achumatti jilbeeffadhu zayitii immoo qabdi turte. Zayitii sana fuudhiitii harma keetti godhadhu waaqayyo si fayyiseeraa. Amma booyitii waaqayyoon kadhadhu deeqaa walakkaa booddee immoo deebisinaa bilbiliin jedhee addanaa bahee itti himee jechuudha. Achi kaasee sa'aatii 8 wayii booddee naa bilbiltee of qaqqabee iyyuu waa tokko narra hin jiru ofirraa nabee jettee waaqayyootiin nu galate. Waaqayyoon haa galateeffannu. Dhukkubi kaanserii zayitii sanarraan kan ka'e suuraa fidatee dhufee asitti agarsiisaa ture jechuudha. Ergamaan asii gaafa kadhatanii fi achumaan fayyinni guutuun isheedhaa ta'e sababa isaatiin jechuudha. Kanaaf waaqayyoon guddaa godhaa galateeffadhaa fi namni kun kaanseriin kun jittuu jijjiirame lubbuu ishee dhabuu dandeessa. Yesuus garuu fageenyaan inni hin daangeffamne